ijoollee 10, 15, 20 osuma jennu 60 gahan. 60 kana keessa akakuun amma 60 kun warra iskuula darajaa iskuulaa gahee amma 5 irraa haga amma 7 warra jiru warri suuraa kanarra jiru. Warri ganaa haaree dhufe warri silaa 60 warra dandahee daayiparaas dhiisee nyaataas soolidii nyaatu jechuudha. Now ijoollee xixiqqoo numa dhufti. You can't refuse when they come on because they know amma ijoollee maahii bira geessinaa oguu namni darba ijoollee qoshasha keessaa fuudhan mana namaa dura kaa'an masgiida geessan haati fa'a amma ijoollee 2-3 akkana ijoollee xixiqqoo amma 16 ilmoo san dhalee haadhaaf abbaa maanguddoo bira dhiistee yookiin akkoo fa'a bira dhiistee biraa baddi. Akkoon ijaan qabdu bakki isin jiraattu mana citaa keessaa ifiifuu nama isii tajaajilu barbaaddi fuutee masgiida geessitee rabbiin itti haa guddisu nama kamittiin guddisee itti achi geessite ilmoo isaaniis naaf fidan jechuun. So akkanumatti ijoollee mayataamaa takka dhukkubsattee haati daharratti fa'aa irraa duutee yookiin haati dhukkubsattee irraa duutee haadhaaf abbaan lola keessatti fa'aa qawween fa'aa duutee ajjeeftee kanuma kana jechuudha. Amma ijoolleen tun takkittiin tahaadhaa sabbaas qabduu miti jechuudha. Maatiis numa qabanii immoo maatii biyya sanii ni beeytanii ifiifuu dandahanii ifuu yuu nyaachisanii ilmaan ifii dhalanii yuu nyaachisanii akkasitti tahaadhaaf abbaan qabne waliin qabee kunuu asiin ga'e haga ammaa namatti hin kadhannee wallaahi alhamdulillah ifii kiyyaa waan danda'e 100% ifii kiyyaa fi godhuu jira. Immoo eluutti yeroo baay'ee wajji haasofnaa eluun na gargaara. So maaliif hin baasne naan jennaan rakkoon uummata keenyaa dilaan jeenaan illee amma kana gabbaasee kan namni asirraa miilli cituu beela'uu rakkoo meeqaa jira rakkoo nama keenyaa kana rakkoorraa rakkoo nama dabaluu uma dhibdii jeetumaan qabadhee taa'een takka faasanii lammaffaa ba'aa namarratti tahuu nakeechuun ba'aa oguun jedhu namni waa ati gaafattee disappointed si godhaa itti tolee si gochuu dhabuun mala yoo namarraa kadhattee taamaadhaaf waa dhabdee nama wal madaalchisa. Nama madaaluun feeneen nama madaaluu nama gaafadhee namarraa dhabee nama san madaalaa rabbii kiyyaanii walitti dhufa jeetiin firraa dhiisee jechuun waan hin danda'e ofii kiyyaan godhaa. Yoon dadhabetti dhiisa jedheetiin nama wal madaaluus namni ni akka rakkatu ani fedhiitiyaan waan kana godhee namni akka kiyyatti haa godhu jee nama sanarra dirqama kaa'uun namatti ulfaatti. Kanaaf alhamdulillah amma akka ilmaan Kaanaadaatti kophee bareedaa uffatanii huccuu bareedaa uffachuu baatanis lubbuun numa jiranii ni nyaatanii ni dhuganii. Quraana ni qaraanii madrasaanii deemanii yoo dhukkubsatan haakimanii dhaqanii ka nyaata gahee nyaatanii harkataa ka xuuxoo hodhaa ka harmoo hodhuu harma kireeffannaa fi so alhamdulillah akkasittiin jira immoo kanuma wanni subhanallah awa ilmi namaa numa jiraa bar yaaboo ilmi namaa numa jiraa bar rabbiin nama bikkuma hunda kaaya yaaboo leetitiyya ربي سيادي ثم الله أجائب والله ما هي قافين سيجا قافين لما أفعله جولة ترى ما أتي بديسا ربك والله يك نيات كثير بس يعقوتو بك مالي منو مثلا جيران تي بديسو جرتمو بك أكا شلترا قوتي في بديسو جرت شلترا منا أكو في أكاكا يونكي يرادو أني جرا manuma san ballisee achuma keessatti sarvizii ijaaree sarvizii san keessa cinaan isaanii achuma keessa bulanii cinaan ammoo mana ollaa namni shammoojaa nama ollaati amma suuraa kana duuba mana ijaaramaa jiru argitee yoo jiraatte mana san ijaaru jira. Rabbi jedhee kilaasii 10 kanatti dabaluu jirra kamamu yoo gaarin dubbadha yoo kiisiniin dubbatti. Ganaafiyyuu waan osoo hin dubbatin waan akkanatti kana jira osoo hin dubbatin ofumaa faxxartanii himaa haasoftan yaa banii aadam. Biyyatii yagalee biyyatii yalaalee faamilii kiyya ziyaaree deebi'e
kana jechuun dammoo maakee faamilii hedduu soorandhee nama akka haadhaa fi abbaatti jechuun manatti naaf feeree laaqana godhanii burinaan jedhanii nyaadhu dhugi jedhanii na jala deemanii eessa deemu barbaadda maal si barbaachisa makiinaallee ta'ee wallaahi nama akkas naa godhe mara jira isinii galee Itoophiyaa keessa jechuun amma bakka hin jiraami akka ilma ofiitti na laalanii keessa Adaamaa keessatti jechuudha. Annaa waan biraa jechuun ebelu jechuullee baadhu ebelu akkana nama kanaa illee jechuu baadhu baay'ee takka hedduu takka galatoonfachuu ni barbaada jechuudha. Bakka hin jiraa miti ati ilma kiyyaa akka ilma kiyyaatti si jaaladhaa naan jedhanii anillee maazarii jedhanii hedduu takka naa galatoomaa naa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Kana jechuun ammoo yaa'u isaanis kana baran onlaayinuma kana gubbatti namni yoo waan gaarii hojjette yoo waan xuruu haga qabdu keessatti jechuu haala amalli keetti tolee waanuma gaarii ati hojjetteef namni kun jaalala akkanaa siif qabaata jedhee yaada I think. Isin yalee akka ilma ofiitti si taqabbalee kana si godhuun waanuma ati gaarummaa asirratti gootuuf dubbattuuf malee waan biraatii miti. Sila har'a waan badaa anaa miidiyaa kana gubbarratti hojjennu na argan ture akkasitti na keessummeessanii akkasitti mukaan namnummaan kuuniyyuu jechuudha warroonnummaan si jaalanaa na qotiidhaaf maal jedhanii fatoo na waliin ka'an akkasitti ibsaa jedhanii na jala wanna jedhan suniyyuu sila har'aan waan badaa waan hin taane asirra godhaa turaalee akkas na jalan ta'an ture. Kanumaafiyyuu anis biyya deemee jechuudha hamma yaadee ol bakka waan an hin eegin waan an hin yaadin hedduu arge jechuudha bakka an jiraam jaalala uummanni naa qabu wallaahi billaahi kana jechuun uftulummaa osoo hin taane jaalala uummanni kiyya kun na agarsiise biyya keessatti ibalti anis akka boru waan gaarii hojjedhu waan gaarii uummata keenyaa godhu uummata kiyyaa waan bakka barbaachisutti bira dhaabadhu na godha. Kanaafiyyuu thank you so much family hunduma keessanuu baay'ee takkaa isin jaaladhaa baay'ee takkaa isin kabajaa hadhallee borillee inshaallah isinin jechuu barbaada. Aywa sa'aatii digdamii meeqa xiyyaara deemee dhufe xiyyaara takkaa isin ijaan hin argin kennaan doktora xiyyaara oya aywa sumatu dari jalatti yoo ana sinitti naqu asinitti qabata namure naayini waan inatti waan wallahi namni tokkon arganne ijoollee shanan kisaartanii namni biraa waama hindi shinna namni tokkon arganne gubat koy me ababiyaan jarjarini anu hagalaanuuf jarjare namni tokkon arganne doolaara dhibbaan koofiyaa kennaa seena namni tokkon arganne qudratul ajaa'ib from United States of America irraa duraan iPhone Pro Max 16 15 minamni ergamami namni tokko yaaluu miti afoo isaatu hin baane namni 1700 kun abadan wallahi namni tokko kan itti kalaa hin jiru yaala namni kuran bira $100 no koofiyaa kennitee seena $100 no koofiyaa kennitee seena tolli hin jiru biyya nyaadhaa isin fira Ameerikaa irraa waa isin erguun qabdani kontu yaali $100 takkaa $100 Ameerikaa irraa si ergameen beeku kenni koofiyaa tola galchaare ilmaan miskiinanii tora isin galcha ay koofiyaa kennitanii seentan
Injiru tola namni kurani kofiyaa kenna. Kofiyaa takka kenni yoo beeyte doolara dhibba.